Dorgommii guyyaa 5 Liimaa Peeruutti gaggeeffamaa ture kanarratti atileetonni Itoophiyaa warqee 6 meetii 2 fi naasa 2 waliigalatti meedaaliyaawwan 10 argachuudhaan biyyoota dorgommicha irratti hirmaatan 134 keessaa sadarkaa lammaffaa ta'uudhaan xumuran. Meedaaliyaa warqee jalqabaa atileet Madiinaa Isaa meetira 5,000, itti aanuun atileet Simboo Alamaayyoo dorgommii gufachiisaa meetira 3,000, atileet Jeneraal Biraanuu meetira 800, Allashiin Baawwaqaa dubartootaan meetira 3,000, atileet Saaroon Baree fi Abdiisaa Fayyisaa meetira 1,500 dhiiraaf dubaraan warqee atileet Itoophiyaaf argamsiisanidha. Kana malees atileet Maqdas Alamsheet dorgommii dubartootaan, atileet Abdiisaa Fayyisaa immoo dhiiraan fiigicha meetira 5,000 medaaliyaa meetii biyyaaf argamsiisaniiru. Atileet Maartaa Alamaayyoo dubartootaan, atileet Haayiluu Ayyaalaw dorgommii gufachiisaa dhiiraatiin meetira 3,000 medaaliyaa nahaasaa argamsiisaniiru. Walumaa galatti Itoophiyaan atileetota dubartootaa 11 fi dhiirota 8 hirmaachisuudhaan medaaliyaa 10 argatteetti. Atileet Simboo Alamaayyoo dorgommii gufachiisoo meetira 3,000 riikoordii bakkichaa fooyyessuunis injifachuun atileetii dandeesseedha. Turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti haalli qilleensaa ulfaataa ta'us damdamattee qabxii kana fiduu isheetti akka gammadde ibsiteetti. Dorgommiin bareeda ture. Gaafa nuti dorgomnu sana haalli qilleensaa sirriin turre beektaa bokkaanis akka roobuu ta'e achi haalli qilleensaa sirriin turre yaa'u kana keessaa dorgommii haaluma gaariin xumurree galata Rabbii. Olompikii Paaris irratti fageenyuma wal fakkaataatiin shanaffaa bahuun ishee fi muuxannoo guddaa argachuu ishees dubbatteetti. Muuxannoon achirraa argadde baay'ee gaariidha, baay'ee kan nama gammachiisudha. Iyyanii isarratti shanan bahee yeroo sanatti baay'ee morkachaan ture. Baay'ee 2-3 of eegaa ture yaa'u naanta saakkaane. Isa kanarratti tokko bahee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Kan waggaa lamaan darbanii 2 bahee bakka nama fooyyessee riikirdi bakkaarree fooyyesseera gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Gara fuulduraattis xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuudhaan qabxii biyyaafis ta'e akka dhuunfaatti haala gaariin galmeessuun akka barbaadu Simboon himteetti. Kanarra caala hojjedhee yaa'u baay'een nuti teeknika irratti fiigicha isaarra osoo hin taane teeknika baay'ee nuufa teeknika irratti hojjenne kanarra caala ammas biyya keenya boonsuudhaaf abdii guddaan qaba. Kanarra hojjedhee biyya keenya ofii kiyya maatii kiyya hunduma boonsuu nan barbaada guddaan qabaani. Meetira 800 dhiiraan warqee kan argamsiise atileet Jeneraal Biraanuu gama isaatiin shaampiyoonaa kanarratti qophii gahaa godhee dhufuusaa dubbate dorgommii dhumaa irratti dhibee taayifoodiidhaan qabamuusaa dubbateera. Dorgommii kana duraanii irratti milkaa irratti injifadha jedhee qophiinumaan dhufe guutuu. Qophii kana irratti waan jiru dalalliisaa hunda darbee guyyaa dhumaatti gaafan darbu daqiiqaa muraasa kana biratti dhukkubbiin na qabatee ture. Maal si dhukkube? Bakka taayifoodiin na qabe. Edda dhufe jechuudha. Isaan booddee bakka dorgommiin kun anaaf carraa naan taane itti milkaa'uu hin dandeenye jechaa otoo hin jiru. Hin milkoofta guyyaa milkaa'insa kee waan ta'eef qoramte abdiin kutiin jabaadhu jedhanii jajjabinaan leenjisanii waliin dhufanii jajjabina naa kennanii rabbii kiyyatti kadhadheen gara meedaa seenee. Isaan booddee qormaata kanaan xiqqoo of shakkisanii dura qophii kiyyaa akkatti qophaa'etti lafatti sa'aatii guuttadha jedhee yaadee dhufeera. Isaafis illee hin danda'amne qilleensi irree ulfaatee kanaaf haaluma danda'amuun madaalii argamsiifneerra. Mee karoorri kee gara fuulduraa maali? Karoorri kiyyan gara fuulduraatti qabadhee jiru meetira kanaan Itoophiyaan yeroo ammaatti hin beekamaan jirtu. Meetira kana irratti boruuf leenjisaa gaarii argannee ammas ulaagaa guutamee taanaan meetira kana irratti wanti hojjetame kamiyyuu akka gatii qabu akka irra gaamu jira. Kanaaf gara fuulduraa keenyaatiif meetira kana irratti otoo hojjetame ijoollonni keenya mataa kiyyaan isaanis hojjedhee boruu dorgommiin akka olompikii irratti alam shaampiyoonatti warqee agarsiisuu dandeenyaan jedha. Itoophiyaan shaampiyoonaa dorgommii atileetiksii dargaggootaa waggaa 20 gadiitiin addunyaarra sadarkaa lamaffaa akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaan xumuruun ishee kun kan jalqabaati. Shaampiyoonaa dorgommii kanaan Ameerikaan warqee 8 meetii 4 fi naasa 4 sadarkaa tokkoffaa kan qabatte yoo ta'u, dirree atileetiksii maraarratti dorgomtuu Itoophiyaa kan taate
Keeniyaan immoo warqee 3, meetii 3 fi naasa 1 sadarkaa 5ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Biyyoota dorgommicha irratti hirmaatan 134 keessaa kan gabatee madaaliyaa keessa galan 34 qofa ta'us barameera. Dorgommii wal fakkaataa waggaa lamaan dura Kolombiyaa Kaalii keessatti gaggeeffamee ture irratti Itoophiyaan warqee 6, meetii 5 fi naasa 1 argachuun addunyaarraa sadarkaa 3ffaa qabattee xumuruu ishee ni beekama. Shaampiyoonaan umurii 20 gadii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1986 kan jalqabame yoo ta'u, umurii waggaa 38s lakkoofsuu danda'eera. Hanga ammaattis baay'ina madaaliyaa waliigalaatiin Ameerikaa, Keeniyaa fi Itoophiyaan wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.